Sagantaan nyaata barattoota qulqullina barnoota mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhan sadarkaa pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Abdullakiin Mulu. Sagantaan nyaata barattoota naannoo Oromiyaa bara barnootaa 2016 magaalaa Adaamaa mana barnoota Gadaa Birmajiitti eegalchiifameera. Bara kana manneen barnootaa 45 keessatti barattoota 31,697 fayyadamoo nyaata barattootaa taasisuuf hojjechaa jirra jedhan itti gaafatamaa waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doori. Karoora kana xiyyeeffannaa kennuudhaan koreen magaalaa olaantummaan hoogganus dhimma inisheetivii barnootaatiif xiyyeeffannoo kennuudhaan ijaarsa bu'uura boruu kan ijaaraa turre cinaatti nyaata manneen barnootaatis xiyyeeffannaa guddaatiin irratti hojjechaa turre jira. Karoorri keenya bara kana manneen barnootaa 45 keessatti barattoota 31,697 nyaachisuuf karoorfannee hojii eegallee jirra. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee akka magaalattiitti galma dhaloota barumsaan gahoome horachuu qabatame hojiileen dhugoomsan raawwatamaa jiru jedhan. Sababii jiruuf jireenya garaagartee hawaasa keessa jiruutiin manneen barnootaa keessa garaagarteen akka hin jiraanne garaagartee san dhiphisuuf yoo xiqqaate guyyaatti mana barnootaatti dhufanii nyaata akka argachuu danda'an kallattii mootummaan naannoo keenya kaa'ee akka magaalattis akkuma itti gaafatamaa waajjira barnootaa magaalaa kaas yaalii gochaa turre jirra. Yaalii kana cimsinee itti fufuuf guyyaa har'aa jalqabnee jirra. Lakkoofsan duratti ka'ee jira jechuudha. Inni guddaan xiyyeeffannoo barbaadu isaan kana cinaatti daa'imman guddisuu manneen barnootaa barsiisonni istaafiin ofiif keessa taa'an baay'ee bareeda. Garuu immoo iddoo ijoollee isaanii tursiisan manneen barnootaa hundi akka qabaatan bara kana karoorfannee jirra. Barsiisonni keenya ijoollee isaanii mana daa'imman isaanii mana jirtu yaadachaa daree seenanii barsiisuu keessatti akka yaaddofne iddoo tursiisa daa'immanii manneen barnootaa hundinuu akka qabatan karoorfamee hojjechaa waan jiruuf barsiisonni mana barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa jirtan hundinuu yeroo dhiyootti kabajamtoonni dhufanii akka isinii daawwatan qopheessitanii nyaata sachitti qopheessuudhaan hanga ta'e bu'uura boruurraa gara early child daa'imman xixiqqoo jedhamutti akka gadi siqnu akka gootan carraa kanaa waamicha isinii dabarsuun barbaada. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan sadarkaa pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Abdullakiin Muluu gama isaaniitiin sagantaan nyaata barattootaa qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qabaa jedhan. Qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaan guddina biyyaa saffisiisuu, badhaadhina dhugoomsuu, jiruuf jireenya hawaasa keenyaa mirkaneessuudhaaf barnootni meeshaa ta'ee kan fayyadu. Sagantaan nyaata manneen barnootaa keessatti gaggeeffamu kun bara lammaffaadhaaf inisheetivii mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee xiyyeeffannaa olaanaadhaan hoogganaa jirudha. Akka naannichaatti barattoota miliyoona 7.5 fayyadamoo sagantichaa akka ta'aniif muuxannoo bara darbeerraa argame fudhachuun ciminaan itti adeemamaa ibsan. Midhaan nyaataaf ta'u kuntaalli 200,000 hanga ammaatti walitti qabameera. Kunis itti fufaa jechuun dubbatan. Barattoota miliyoona 7.5 ta'an sagantaa nyaata barattootaa kanaan uwwisuudhaan raajii hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjetaa jira, mul'isaa jira. Lakkoofsi kun lakkoofsa baay'ee guddaadha. Biyyoota tokko tokkotti biyya 2-3 lakkoofsa baay'ee ol ka'e akka biyya nyaachisuuti. Hojiin kun hojii baay'ee ulfaataadha. Hojii itti fufiinsaan hojjetamu. Hojii salphaa miti. Hojii lammii egeree ijaaru. Kanaaf dhimmi sagantaa nyaata manneen barnootaa keessatti raawwachaa jirru kun qulqullina barnootaa kan keenya fooyyessuudhaaf gahee olaanaadha kan qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf bara darbe muuxannoo guddaa argannee jirra. Darbee ciccitiinsaa jiraatu malee darbee hanqina qulqullinaa fi nyaata madaalawaa guutuu ta'e qopheessuu irratti rakkoo qabaatu malee barattoota miliyoona 5.2 ta'an bara barnootaa 2015 keessatti nyaachisuun danda'amee jira.